ماد الرابو يا دا يلا كيسانا دبس ابشر ما ابشر يا دي سيجرا شي ابشر ابشر ما جولين ارتي قستي كدا سنجل جامي وجا سوي نارا ولا راب ستاري جو هذا جراتن كوتا سادو Wayya lubbiyye. سادو يندبتو Taadduudha jette. Ijoollee arsii inoo wanni galchi Samiraa galchi yoo ijoollee arsii barbaadde. Warra galchitan galatoomaa galee jira. Assalaamu alaikum. Galtee galatumeeyye. Alaikum salaam. Akkam nagaa. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Nagaa galata rabbi. Baga jiraata. Maali rakkoo jira? Akkam isin? والله Rakkoon hin jirtu. Rakkoo rabbi nurraa haa qabu lubbu rakkoo wayiitu hin jirtu. Rabbi nagaa haa buusu nu jidduutti malee nuti ilmaan abbaa tokkoo ilmaan haadha tokkooti maaliif wal nyaattan? Nu jidduu jechuu yoo jettu nu jidduun kam eenyu faasi? Eenyu faasi? Lama kan nu jidduu si jama dhiiraa yoo walloole shamara maaltu galcheere as keessa? Dhiira fi dhiirri wallolle hin jiru bara. Jira Arafaat akkam jirtaat? جيرا خلوا اللي بوي انت يسانغا Baga jiraata. Maali raqalteen fiire? اسن جلا غليبا Lee galtaree galuun tun taate garumaa jechuudha akkanatti keerishaan la'a. درا صدا تاري تريمي Kanaafuyyuu soddaan maal ammallee bari hin jiraa miti. Garuun taatee akkana maal abboon koomentiin nu jettan of kabajaa haa koomentiin nu arrabsinaa. Maa nama arrabsin kunni waliyyiin ummata. تايغا تاي سميرا Ittiin Samiraa itti mimee nurra. Amma atiittuun garuu Arafaat sin dabbaru mee rabbii jedhiiti. Amma abbaa muti qabadhu mana kan kee qabachiisa Arafaatiin naa tuufnaa kan. ما جت سميرا Amma ijoolleen arsii na jibbi. Arsii kana. Saddaa muti qabadhu kaana wajjaasaa carraaqii ejjallaki yoo keeffata. كوي سميرا مي ادو بدو ديرا ديرا ميديس وعليكم السلام Soddaa arsii jaa. Wayii qarqarsi biraa jaa. Namooti qaban abbaa saddaa carraan kenna. Iban nama jeeqin kaa. Magasti namaati nama jeeqin carraan kiyyan dubbata. Carraan beddoo jaaduu godhume. كوي سميرا هاني ادو بدو المديراتي كوي Nambuusin kaan bari. Warreen yoo dubbatte mana nambuusin hin naasaa waan fedhe. Gan nambuusin haa dubbatu hin nashee. Asmaru moja hata na gade Samira. Wosi akapia akapa kiyaka tasa gideti ni natti ka tute afoi na la di fama na ko tie. Lama tamu bai ye tu si gama si gade amman yo sa sule tenat. Yo mujhe mali yo je Samira hani rubiya ka de ko mali fi si ko man na gide ye ko ana kesanta mia isani gide si gade kippai si ka na mole isi ga gide ni banda agenda da tani tini nanduman goljain udah bapada kanai jipina male dupiyan jipinu yo mari fi agite boba ke nagin nuga hagen nimya mala kata gite yati kana batam si jipidu tasi komandoti ada tasi komandoti gundai sigale ye of kuni undun ta arafara kliyan o machaja jur sigale agenda kun mulu hinda ba ati jabadu tibubi rabbin tan malu mata urske sigale gadina ma gadi kama nama urka ba biyani dai farashi da ummo mata sin tukin sigale har gebi umman nasi da gari malifi kagari si hojjete bakka gaafa ati dadhabdeesan kagaafa umuu sibiran jirreessan rabbii fi qilleensa oksijiinii malee namuu sibiran jirreessan Chandu, neetworkii qabee moo kam isaa? Fatii jallee uummata asii kana keessatti ilaaluu qabda sigale maa hin jiru sagaleenki
Lijira amma. Aye mute sini ka kabadde asa aye. As carraan Fixattee? ana dubbata jechuu caaltuu galatoo mana galchuu keessanii fi rakkooni maal akkan jedhu beekta waa yoo dubbadhe gannan bossinaa fi ijoolleen baay'een koomentiin na jeeqaa jirti. Wanni an jedhu beekta ammati arafaati sirraa gaafii qaba akka nama tokkootitti eengaddalee kaleessallee gastii kan kee jala dhufe nan galchine jechuudha. Ammatiin tun amma fakkeenyaaf arsii yoo qeexxu kana maal si fakkaatamee akka mataa keetiitti. Yoom keeke? Inde waan si jammar bar eengadda fakkeenya eengadduma yoo fudhanne ijoolleen arsii tun nan jaalattu midhaamina jette. Osoo dhugaa rabbii si jaalatu baattee yeroo ati achi Sumaalee keessa rakkataa turte san namni si bira dhaabate mee eebalu jedhii naa fidime. Ofillee dhaaduu fi miti arsii irraalee dubbatu fi miti. Amma waa'ee sadii cufnee jirra nuti waa'ee biraa dandeessanaa isaa dadhabdan ammoo cufa. Cufii miti kaa dhugaa wali himuun hin barbaachisu harka walirra qabummaa barbaachisa ree hadhati arsii kana diina gootee kaan ofii as qabummaa barbaachisa. Atiin tun akka nama Oromoo tokkooti dubbadhu malee akka gandaatti maa dubbatta jalqabatteeti. Nimona. Aye. Wayo. Samiiraan gabbuutee jirti. Kanaaf amma indagaama sagaleenti itti keeffadha lubbiyye. Samir. Ati abbaa barbaadde dhahi akkasitti toletti abbaa feete dhahi si galee. Abbaa barbaadde nama dhuunfaa tokko akkasitti muka itti cabsi fuudha maayyati. Rabbi ol si qabe malee namaan. Waa hundaa rabbi si mi'eesse alhamdulillah jedhee dalgatti ciisi. Ani ilma si koomandooti wallaahi laazii. Dasna jedhe ani. Ayi rabsaa nama ture keessaa tokkoon andanyaan jechuudha soddaa wallagga dhabii nama dhibba lama walitti qabee dhukkeessa kaakaasaa ture. Maaliif beekumsi jajjabeessu bifa? Mismaa gadadee mataa gadi dhaaniin jabaate garuu immoo uummata argellee rabsaan ture jibba kan qabu uummata sanirrallee fandaa fi tiktookii guddifachuuf hin munuunu amma miskiinni gidduu kennatti miidhamuu qabu garuu waan isii dhaamu si galee ati uummata arsii hin tuqqin dogoggortee akkuma feete nama tokko jettee uummata arsii kanatti hin bu'in maaliif yoo jette hawaasni kun akkuma badaan jiru gaariileen keessa jira si galee Ani dubbanne waa'ee kana naraa dhaabaan dubbanne namni dubbate hin jiru mana kiyyatti waan akkanaan haasa'ina. Isiin tana dubbachaa hin jirtu bar ijoollee dhiisa. Namni ofumaaf isii argisiisu jira malee isii dubbattu hin dhageenye. Dhugaa yoo dubbatan hin jirtiin si galee. Harar gelleen arsilleen hunduu obboleeyyan isiiti. Hundinuu obboleeyyan isiiti. Isiin tokko dubbachaa hin jirtu. Sinii galee ani hin dhageenye garuu ofii kiyyaa isii dubbattu. Yoo namni waa'ee akkanaa kaasullee dhiisa anamma san keessa hin jiru jechaa jirti. Lubbishaa. Waa'ee. Namni waa yoo mitiin sirbasi. Kana bargaraa na gabbee na bareefuun kana nama dhibba jarran maal haasa'an? Maal haasa'e? Tokkoo nuti tokkoo jechaa Namni waan xumure tokko waan xumuree biroo kutan takka ilmi namaa irra deebisu. Amma dhufa immoo isaan akkamisa? garaa na gabbee. Wallaahi dhugaa rabbii. Isaan amma dhufanii bulan deemanii barisaan amma waan lafa tureetiin deemanii. Reefu jala kanan ture na fakkaata. Nuti jaalala malee jibbaa kaata ka dhiifne itti namtu orbooti. amma nuti waa'ee jaalalaa taasawinaati. Nimoona ati amma lubbiyyarraa dhugaan si qabdee lubbu gizeeti reefu jalan jira. Isiin jaaladha jettu san sitti dukkaneeffadhee achi dhiiga si fuudhee dhufe. Ati amma Inni filaallattee deebiteen isaa yaake. Wallaahi caaltu garuu haalaan dhiiga nan fuudhin akkattuu dhiigan qabu booniyyeen lubbiyyeen dhiiga naqasaa. Insob ati amma lubbiyyee jaalattee feemasuu barbaaddamoo dhuguma jaalalti dhugaa irraa si qabde. Insobillaa. Laa wallaahi. La wallahi alubiyya feemasuu fi miti. Alubiyya dhugumaan jaalalti irraa si qabde. Dhugumaan jaalalti irraa na qabde. Waan tokko dhaggeeffatte. Wayyee. Dhugumaan qabdee fileebar si keessa jiran saa usumee argee jiran saa. Dhugumaan irraa qabde. Dhugumaan irraa qabde mucaan kun hedduu jaalata. Filaabar isinitti haa tolu kunoo ani reefu nama dhibba jarran maal haasa'ee dhufanii ati arsiin jeqinnaan jaan dhufanii uummanni kun bar fayyaa qabanii. Ni turki ganna Salas bakka lubbiyye yoo dhugaan si jaalate beekiif gaa. Beekee Filippuu mee isinitti haa tolu dadhabee jira. Laayifi irraa isinin baaboda deebi'a.
maal ta'e amma immoo ni turkii kana darbee baru maan dhageenyaani. Dhufanii arsii maal? Amma Yalla deeb lubbi akasan si dubbi saara koon qabu yoo namni waa'ee waa takka dubbatan jiru tawajjirra manni mana taphaa fi follow na deebisne. mana Arafat follow na deebisee shi. Si deebise lubbu. Firaa barsiisaa tolu lubbu nan deema. Yalla. Ishi bakka jabaaddooti mana hankee mana bashannanaa godhadhu hayyee Ayyee. jabaadhu. Atu nama jaalalaati ofirraa fataa jee khalaas bakka jedhi boqonnaa fudhadhu amma xiqqoo irraa bahi bakka.